ukkaanfamuun dhagayame. Gabaasa achirraa nu dhaqqabaa jiruun namoonni huccuu keelloo uffatan kanneen humnoota sirnichaatiin butamuun hidhaman waliigalatti 100 ol akka ta'anis himamaa jira. Bal'inni oduu tanaa akka ta'anitti isiniif dhiyaata. Namoota dhaddacha galmee obbo Jawaar Maammaffaaratti hirmaachuuf garas dhaqanii dhaddachi cufaa tahuu dhagaanii deebi'an keessaa kanneen baay'inni 50 ol tahan reestooraantii Kakuu Maammee keessaa ukkaanfamuun dhagayame. Gabaasa achirraa nu dhaqqabaa jiruun namoonni huccuu keelloo uffatan kanneen humnoota sirnichaatiin butamuun hidhaman waliigalatti 100 ol akka ta'anis himamaatee jira. Namni bakka san ture tokko OMN'if akka himetti namoota dhaddacha irratti hirmaachuuf dhaqan keessaa kanneen dhaddacha seenuun akka hin danda'amne dhagaanii gara reestooraantii Kakuu Maammeetti goruun ciree nyaachaa turan poolisii Finfinneetiin qabamuudhaan waajjira poolisii kutaa magaalaa Lidataatti geeffamaa akka turan ijaan arguu dubbate. Namoota uffata siiviilii uffatan 4 fi poolisoota magaalaa Finfinneetu ol seenee fayyadamtoota hoteela Kakuu Maammee kan akka carraas ta'e itti yaadee uffata keelloo uffate mara qabanii ba'an jechuun kan himtu maddii OMN tun namoonni qabaman irra jireessaan osoo ciree nyaachaa jiranii dirqamaan bakka sanirraa harkifamanii akka ta'etti himti. Haalli kun qabsoo karaa nagaa Oromoon aarsaa itti kaffalaa jirurraa abdii nama kutachiisa kan jettu shamarreen OMN'if yaada laatte tun namoonni qabamanii deeman kun namoota naamusaa fi seera eeganii falmii fi waca tokko malee dhaddacharraa yeroo ittifaman gara Kakuu Maammee dhaqan ta'uu himti. Taateen raawwate kun itti yaadamee godhame fakkaata. Finfinnee keessa reestooraantiin Oromoo muraasa qabnu akka maammilli dhaquu sodaatuuf itti yaadanii reestooraantii kana seenanii maammila tuuttaan ukkaamsuun isaanii kan agarsiisa kan jettu shamarreen bakka sana turte. Dhaddacha banaa manni murtii akka namni hirmaatuuf hayyamirraa nama ittisuunis kanuma agarsiisaa jetti. Namoonni kan qabamaa turan waraqaan eenyummaa isaanii ilaallamee ta'uu kan eeru ogeessi seeraa bakka san ture tokko akka jedhutti kunis gocha sanyii hedannaa Oromoo irratti raawwatamaa jirudha jechuun dubbatee jira. Har'a ganama namoota uffata keelloo uffatanii fi afaan Oromoo dubbatan kan naannoo sanitti mul'atan poolisii federaalaa fi Finfinneetiin to'atamaa turu gabaasuun keenya ni yaadatama. Finfinnee irraa naannoo Lidataan jira. Namooti dhaddacha Jawaar hirmaachuudhaaf uffata keelloo uffatanii naannoo mana murtii turanii sana booddee ol seenuu waan dhorkamanii reestooraantii Kakuu Maammee taa'anii buna dhugaa turanii taa'anii suuraa fa'aa turanii buna dhugaa turanii poolisoonni fi namooti uffata siivilii uffatan muraasii namoota 4 ta'an akkasii poolisoonni baay'een hidhatanii ol seenanii sana booddee ijoollee sana hundumaa fuudhanii ba'anii mana waajjira poolisii Lidataa keessanii amma naannoo achitti hidhanii ni jiru. Baay'inni namoota Kakuu Maammee keessaa qabanii 35 gara 40 ta'u garuu naannoo murtiittis ijoollee baay'eetu hidhame. Naannoo mana murtii bakkeerraa namoota qabaman quban qabu nama meeqa akka ta'anii reestooraantii Kakuu Maammee keessaa garuu namoota 35 haga 40 akkas ta'anidha kan isaan fuudhanii deeman. Jalqabarratti karaa ta'uusaadhaaf ibsa guddaan mana murtii hin seentan yeroo jedhaman namoonni kun mormii tokko osoo hin kaasiin hokkara kamillee osoo hin kaasiin nagaadhaan achi deemanii ofii isaaniif taa'anii nyaataaf dhugaatii fayyadamaa osoo jiraniitti kan poolisiin dhufee isaan qabe kun nagaadhaan karaa nagaa falmataa jiraachuu isaaniidhaaf agarsiistuu guddaadha. Egaa mootummaan kun akka namni karaa nagaadhaan mormiin godhamu kamiyyuu mootummaa kana biratti akka hin qabnedha kun kan inni agarsiisu. Sababni isaa namoonni kun hokkara nuumnee eegumsa nuumnee ol seenuu hin dandeessan jedhamanii mana murtii naannoo mana murtiillee hin dhaabbanne reestooraantii dhufanii ta'anidha kan isaan fayyadamaa turanii. Kan biraa dinagdee Oromoo irratti illee baay'ee itti yaadamee waan godhamudha kuni. Reestooraantii kana keessaa dhufanii qabuun isaanii namoonni reestooraantii Oromoo fayyadamuu akka sodaatan dinagdee Oromoo illee miidhuudhaa fi dhagaa tokkoon simbira lamadha wanti kuni. Reestooraantii kanatti namoonni qabaman jedhanii namoonni illee fayyadamoo akka sodaataniif itti yaadamee wanta godhamedha garee yaadaan. Egaa namoonni afaan Oromoo illee haasaa naannoo sanarra deemuu amma danda'anii egaa dhaamsa mudhu Jawaar mana hidhaatii bahuudhaaf nuti jalqaba bilisoomuyyuu qabna kan jedhutti amana amma yeroo wantoota kana ilaalu karaa nagaa falmannee akka kana muuvimentii akkasiillee agarsiisnee namoonni hin hidhamu ta'eeti nutillee yoo bilisoomnee mana hidhaatii hidhamtoonni siyaasaa jiran martumee hiikamuu wantoonni hundumtuu seera qabatu kanaaf iyyuu isa gaaffii keenya isa jalqabaa
isa dhugaa isa Oromoon itti gaafataa ture bilisummaa isaa argachuu irratti Oromoon xiyyeeffate aarsaa kaffalaa jiru kun akka lafatti hin banneef wanta inni godhaa jiru kun hundumtuu akka hin fashaloofnee fi jalqaba irratti kan nuti barbaannu bilisummaa akka ta'e banee akka qabsaa'uun barbaada. Bilisummaa yoo arganne hidhamtoonni siyaasaa keenyan illee ni bahu jechuudha yeroo sana. Baay'ee ulfaadha. Hiriirri mormii bal'aan namoota hedduu hirmaachise ganama kana sa'aatii 3 irraa hanga sa'aatii 5tti Harargee Bahaa aanaa dirree xayyaaraatti gaggeeffamee jira. Qeerroon Wallagga Bahaa ammoo namoota uffata keelloo uffachuun deeggarsaa fi jaalala hidhamtoota siyaasaa Oromootiif qaban hidhuun hawaasni Oromoo sochii kanarraa akka of duuba deebi'uuf shira mootummaan yaadamee hojjetameedha jaani. Gabaasa Faayizaa Idaas hordofaa Muhammad dubbisa. Hiriirri mormii bal'aan namoota hedduu hirmaachise ganama kana sa'a 3 irraa hanga sa'a 5tti Harargee Bahaa aanaa dirree xayyaaraatti gaggeeffameetii jira. Kaayyoon hiriirichaa qeerroowwan Oromoo hayyoota Oromoo gaafachuuf deeman humnoota mootummaatiin hidhaman haa hiikaman akkasumas hayyoonni keenya bilisaan gadi lakkifamuu qabu jechuun sagalee mormii isaanii dhageessisaa oolan. Jiraataan aanaa dirree xayyaaraa irraa OMN bilbilaan dubbise akka himutti humnoonni tikaa namootan hiriira bahan adamsuuf yaalaa ture. Haa ta'u malee hamma danda'ametti miliinee jalaa baanee jirra jechuun hima. Hiriira gaggeeffamaa tureen waraanni biroo dabalataan godinicha irraa gara aanaatti dhufaa jiraachuus odeeffannoo qabna waan ta'eef qeerroon aanaa dirree xayyaaraa of eeggannaa cimaa akka taasisan dhaaman. Oduma walqabateen qeerroo fi qarreen uffata keelloo uffachuun deeggarsaa fi jaalala hidhamtoota siyaasaa Oromootiif qaban agarsiisuuf jecha naannawa mana murtiitti argaman humnoota tikaatiin butamuun sababbiin hidhatti darbatamaniif qeerroon hafan biroo sochii kana irraa akka of booda jaaniif shira mootummaa yaadamee hojjetameedha jan. Qeerroon godina Wallagga Bahaa aanootaa fi magaalota garaagaraa irraa yaada isaanii OMN'if laatan. Haala qabatama amma jiruun sochiin uffata keelloo uffachuun hidhamtoota siyaasaaf deeggarsa qaban agarsiisuu kun biyya keessaa fi alattis cimee itti fufuu wal qabate murni afaan qawweetiin biyya bulchaa jiru kun qabsoo uummanni Oromoo karaa nagaatiin gaggeessaa jiru waan sodaateef dargaggoota nagaa hidhuu karoorfatee jiran qeerroowwan kunneen. Sochiin karaa nagaatiin uummanni Oromoo gaggeessu kamuu mootummaa kanaaf yaaddoo guddaadha jaani. Qeerroon magaalaa Finfinnee irraa OMN'if yaada isaanii laatan. Shamarranii fi dargaggoota hidhamtoota Oromootiif aantummaa qaban agarsiisuuf jecha huccuu halluu keelloo qabu uffatanii dhaddacha mana murtii obbo Jawaar Maammaffaa irratti hirmaachuuf iddoo sanitti argaman hidhuun murni kun sodaa inni uummata Oromoo irraa qabu nutti agarsiisaa jechuun himee jira. Dargaggoota magaalaa Finfinnee irraa yaada OMN'if kennan keessaa qeerroon tokko. Dargaggoon kun itti dabaluun guyyaa har'aa magaalaa Finfinnee keessatti namoota nagaa kanneen huccuu bifa keelloo hin ta'in uffatanis waanuma Oromootaan qofaaf qabanii hidhaa jiraachuu himee jira. Hidhamtoota siyaasaa Oromoo maqaa saba kanaatiif jedhanii shiraan hidhamanii karaa mana murtiitti dhiyaatan kanaaf deeggarsa agarsiisuudhaaf uffatame. Uffanni keelloon kun uffatamu mootummaan hammam akka fincila miti sochii uummanni Oromoo karaa nagaatiin taasisu kamuu hammam akka rifatu hammam akka nawu hammam akka sodaatu natti agarsiisa. Sodaadhaan kan ka'e malee ijoolleen uffata keelloo kun uffatan kana walitti qabee mana hidhaatti naquuni waan biraa yookaan rakkoo biraa yookaan okkora biraa kaasanii otoo hin taane sodaadhuma uummata kanarraa qabu. Uummanni kun calliseetis karaa nagaatiin mormii uumuu danda'a. Mormii otoo hin taane gaaffii gaafachuu danda'a karaa nagaatiin kan jedhu kuni sodaadhuma mootummaan uummata Oromoo kanarraa amma uummanni Oromoo kun sobotti mootummaan kun akka rifatu natti agarsiisa. Lammaffaan ammoo namoonni afaan Oromoo naannaa kan jiraate afaan Oromoo dubbatu iyyuu akka qamamaa jiru nullee argaatii jirra. Kanaaf uummanni Oromoo amma abdii kutannaa tokko malee qabsoo isaa kallattii garaagaraatiin akkuma amma eegalame kanaan tifumuu qaba. Weellisaa gameessa Oromoo kan ta'e Ibraahim Adam akka malee dhukkubsatuun yaala dhabee dhibeen dararamaa jiraachuun dhaga'ame. Oduma wal qabateen ji'oota 3 oliif mana hidhaa aanaa Gurawwaa keessatti hidhamee dararamaa kan ture weellisaa Michuu Seenaa guyyaa har'aa mana hidhaarraa gadi lakkifamuun beekamee jira. Muhammad Mulkamaa waan qindeeffatee qaba. Oromummaa keenya irraanfannee tokkummaa dhaaba gargar baanee bilisummaa dhaaba biyyaa baanee maal wayyoo.
Qabsoo uummanni Oromoo taasisaa turan keessatti aartistoonni Oromoo qooda guddaa baachaa turuun waan yaadatamudha. Haa ta'u malee yeroo baay'ee gatii dhamaatii isaanii dhabuu irraa kan ka'e yeroo ammaa aartistoonni baay'een dhukkubsatanii dararamaa jiraachuun maatii weellistoota biratti yaaddoo guddaa uumee jira. Haaluma kanaan weellisaa Ibraahim Adam akka malee dhukkubsatuun yaala dhabee dararamaa jiraachuun dhagamee jira. Weellisaa gameessee Ibraahim Adam waggoota 6 darban kana dhibeedhaan miidhamuun isaa gabaafamaa ture jira. Artistiin kun yeroo ammaa haala lubbuu isaaf yaaddessaa keessa waan jiruuf gargaarsa tantamaa akka barbaadu uummata Oromoo hundatti iyyatee jira. Sirboota qabsoo hedduu sirbuun kan beekamu weellisaa Ibraahim Adam yeroo ammaa kana garmalee dhukkubsachuun sababa mallaqa ittiin wal'aanamuu dhabiinsarraa kan ka'e dhukkubsatee ciisaa jiraachuun beekamee jira. Weellisaan kun erga bara 1970 hanga yeroo dhiyootti qabsoo aartii Oromoo keessaa kan ture yoo ta'u sirboota 40 ta'an akka hojjetes dubbatee jira. Faffacaanee fi dammadaamuun sirboota inni ittiin beekamu keessaa isa tokko. Oduu biraatiin ammoo weellisaa Michuu Seenaa godina Harargee Bahaa Gurawwaatti humnoota mootummaatiin butamee baatii 3 oliif mana hidhaa waajjira poolisii aanichaatti dararamaa kan ture yoo ta'u guyyaa kaleessaa achi baafamee iddoo biraatti geeffamuun maatii isaa barbaadaa turanis boodarraa magaalaa Harar mana hidhaa Mabraa jedhamutti akka argame OMN oduu kenna ijoo hadhaa keessatti gabaasnee turre. Odeeffannoo galgalaa nu dhaqqabe kanaan immoo weellisaa Michuu Seenaa guyyaa hadhaa waareen booda gadi lakkifame akka jiru maddeen gabaasanii jiru. Irbaata rasaasaa warri ta'ee darbee osoo jiraataniif garaan nu aaree. Godina Arsii Lixaa Aanaa Dodolaa Ganda Booraa Callee Addeellee Jaamu keessatti ajjeechaa hidhaa fi dararaan hammaatee jiraachuu maddeen gabaasanii. Guyyaa dheengaddaa ammajii 25,2021 iddoo waboon jiru nu garsiifta jechuun dargaggoo maqaan isaa Abdul Hamid Abdallah Haji Jaamu halkan walakkaa mana hidhaatii baasanii ajjeesuun reefka isaa hallayyaatti akka darbatanis jiraattonni naannichaa OMN itti himanii jiru. Hordofaa Muhammad dabalata qaba. Godina Arsii Lixaa Aanaa Dodolaa Ganda Booraa Callee Addeellee Jaamuun beekamu keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromootii waliin hidhata qabdan jedhuun uummanni hiraarfamaa jira. Nama ajjeesanii bosonatti gatuunis itti fufee jiran maddeen gabaasan. Jiraattota naannichaa jidduudhaa namni bilbila yaada isaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii filaate tokko akka jedhutti sababa waraana bilisummaa Oromoo nyaachiftan jedhuun Haadiree fi milishaan gandaa waraana bilisiginnaa waliin ta'uun uummata nagaa ajjeesuu hidhuu fi qe'ee isaanii irraa buqqisaa jiru ja'a. Guyyaa dheengaddaa amajjii 25 bara 2021 iddoo waraanni bilisummaa Oromoo jiru nu agarsiifte jechuun dargaggoo maqaan isaa Abdul Hamid Abdallah Haji Jaamu halkan walakkaa mana hidhaatii baasanii ajjeesuun reefka isaa hallayyaatti erga darbataniin booda maatii isaatis hidhanii akka jiran jiraattota naannichaa keessaa namni OMN odeeffate himeetii jira. Maatilee isaa keessaa kanneen ammaaf maqaan isaanii walqabe Abdu Shakur Abdallah Haji, Abdurrahim Abdallah Haji fi Abdul Wahid Abdallah Haji kan jaaman yoo ta'an warra hidhamaa jiru keessatti daa'imni ganna 4 fi manguddoonni ganna 80 akka keessatti argaman maddi keenya kun ifoomseetii jira. Naannichatti namoota hidhaman keessaa muraasni ammaaf maqaan isaa nu dhaqqabe Hammuu Ukkusuu, Hussein Hammuu, Ahmad Hammuu, Sheekh Jamal Hammuu, Hajji Hammuu, Musaa Hammuu, Yaasin Hussein Hammuu, Hajjoo Dhibaa daa'imaa waliin Yaasin Amaanoo, Kadir Baatii, Mustafaa Kadir, Jamal Kadir, Maammoo Hassan, Jamuu Galatoo fi Xuubaa Goobanaa kan jaman yoo ta'u kanneen qe'ee isaanii irraa baqatanis hedduudha jechuun OMN itti hime. Kaaba Oromiyaa Walloo Aanaa Dawwaa Caffaatti uummata Oromoo Walloo irraa humnoonni mootummaa bilxiginnaa meeshaa yookaan qawwee hiikaa jiru. Kunis Oromoo Walloo erga hiikachiisanii booda Oromummaa Walloo cabsuu fi maqaa godinichaa jijjiiruuf murtee leellistoonni sirna durii murteeffataniidha jedhan jiraattonni Dawwaa Caffaa irraa odeessa kana nuuf qoodani. Wayitii humnoonni addaa naannoo Amaaraa fi hidhattoonni ergama wal fakkaataa qaban kallattii daangaa naannoo Affaariin qaxxaamuruun meeshaa gurguddaan Oromoota Walloo lolaa jiran kanatti uummata Oromoo Walloo irraa meeshaa hiikuun duula sirni bilxiginnaa Abiy Ahmad Oromummaa bakka jiru hundatti cabsuuf baafateef ragaa guddaadha jedhu taajjabdoonni. Gamtaan Afrikaa lola naannoo daangaa Keeniyaa fi Somaaliyaa irratti deemaa jirurraa gareen lamaanuu akka of qusatan waamicha dhiyeessee jira. Durataan gamtichaa Muusaa Fakkii toora Tiwutara isaanii irratti nageenyi daangaa biyyoota lamaanii tasgabbii naannootiif barbaachisaa ta'uu barreessani. Lolli magaalaa naannoo kibba dhihaa Somaaliyaatti argamtu Balidhawwootti dilbata dabree eegalamee ture.
Soomaaliyaan haleellaa kana duuba biyya ollaa Keeniyaatu jira jechuun himatte. Keeniyaan garuu qooda keessaa hin qabu jechuun waakkachuun cinatti gamtichi akka gidduu seenu gaafatte. BBC wabeeffanne. Oduu teenya xumuraatiin jilli qondaala waraanaa Ameerikaa kan damee Afrikaa tibbana Suudaan daawwachuun gabaafame. Ministeerri Tikaa Israa'eliitis wiixata dabre biyyattiitti imaluun hariiroo biyyoota lamaanii ilaalchisuun Suudaan waliin waliigalteewwan garaagaraa mallatteessee jira. Bal'ina oduu kana Siraaj Sabaaf akka ta'anitti qindeessa. Jilli ajajaa itti aanaa waraana Ameerikaa kan damee Afrikaa Ambaasaadar Andrew Yangin durfamu guyyaa kaleessaa amajjii 26 bara 2021 daawwannaa hojii guyyoota lamaaf Suudaan Kaartum seenuun gabaafame. Suudaan waggoota 12 oliif Ameerikaadhaan tarree biyyoota shororkeessummaa tumsan jedhamte qoqqobbiin irra kaa'amee turee fi dhiyeenya kana erga irraa kaafamee as hariiroon gama siyaasaa fi diinagdeetiin Ameerikaa wajjin taasifamaa jiru adaddumaan cimaa dhufutu hubatama. Ambaasaadar Andrew Yang ibsa miidiyaaleef kennaniin hariiroon Waashingten Suudaan wajjin eegalte kana caalaa akka cimuuf kaayoo waliin irratti jabaannee hojjenna jedhaniiti jiru. Kaayyoo daawwannaa jila kana ijoon humna waraanaa Suudaan cimsuu fi farra shororkeessummaa waliin ittisuuf kan karoorfamedha jedhameeti jira. Jilli qondaalota waraanaa Ameerikaa kun muummicha ministeera Suudaan Abdallaa Hamduukii fi dura taa'aa mana maree ce'umsaa Suudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan wajjin